deeggartoota qabsoo Oromoo fi uummata Oromoo maraaf baga waggaa 50 abootiin nu gahee egaa waa'ee aboo dubbachuudhaaf humna guddaa hin qabu jechuun kiyya baay'een keessan hin beektu jechuu kooti osoo nuti hin dhalatiin dhaaba dhalatee qabsoo Oromoo asiin gaheera. Kana booddees hojii guddaa hafu kanaan dura hojii amma guddaa baay'ee hojjetullee kana booddees amma qabsoon xumuramtutti hojii guddaa keessa eeggatudha. Hundi keenya baga nagaan nu gahee jedha. Bara 2009 albama koo calqabaa irree aadaa kan jedhu nan baase achirraa kan namni baay'een itti na beeku sirba ayyan laallattu jedhamtu baay'ee beekamtii argattee iddoo adda addaatti iddoo Oromoon jirus iddoo ollaan keenya jiranis iddoo baay'eetti sirbittiin sun amma yoonaan sirbamti hedduu namni dhagahaa jira. Achi booddee yeroo adda addaatti sirba qeenxee tokko yeroo qabsoon barbaadutti yeroo biyya keessatti callifamutti egaa jireenya biyya kanarraa kan kaasee akka fedhii keenyatti illee ta'uu baatu sagalee ta'uudhaaf baay'ee yaalaa ture. Egaa jennee har'a as geenyee jirra gara fuulduraattis egaa aartii kana jabeessinee itti fufnu ta'a. Gabaabumatti seenaa harka fuune ashuma almaan Oromoo fakkaatti.